sochiin hin jiru reemeet garaagarummaa saalaa qabna malee garaagarummaa hojii hin qabnu. Midhaan tiinsamuu, midhaan saalqunnamtii, midhaan fayyaa, midhaan qaamaa hanga lubbuun ajjechaan dubartoota keenya irratti karaa garaagaraatiin gahaa kan jiru ta'uu isaati. Midhaan dubartootaa ni balaaleffanna. Midhaan dubartoota irra gahu midhaa kenna jennee kabajaa ayyaana sagantaa adda addaatiin kabajaa turree jira. Wal fakkaannee dhimma kana ittisuu irratti yoo hubannoo walii kennuu dandeenyee fi haadha tiyyaa dubartiin kamuu obboleettii tiyya jennee dubartiin utubaa biyyaati jennee wal feena wal qixa miidhaa dubartoota irra gahu balaaleffachuun nurra jiraata jechuudha. Midhaan dubartootaa fi daa'immanii midhaa kenna. Boru ijoollee keenya irra gahaa, hadha immoo nurra gahaa kan jedhu kan bu'uura godhannee sirri xiyyeeffannaa guddaa kennine. Gaheen dhaloota ammarraa eegamu midhaan dubartoota irra gahu kana booda baratamuu qabu. Midhaan dubartoota irra gahu kana booda itti deebi'uu hin qabu. Dubartoonni akka dhiiraatti warri asitti argamne fi warri hin argaminis miidhaa gama hundaan dubartoota irra gahu hambisuun balaaleffachuun walqixxummaa qabatamaa mirkaneessuun nurra jira. garaagarummaa saalaa qabna malee garaagarummaa hojii hin qabnu. Hojjechuu dandeetti. Dhiiraan walqixa ta'uu qabdi. Walqixxummaan koorniyaa kabajamuu qaba. Mana dhuunfaarraa kaasee haga dhaabbilee mootummaatti walqixxummaan kun akka jiraatuuf hojii dubartootaati jennee guyyaa guutuu isaan hojjetaniin dhiirris hundi keessanuu guyyaa ayyaana dubartoota yookaan guyyaa ayyaana maarchi 8 sadarkaa addunyaatti yeroo 114 akka biyyaalessaatti immoo yeroo 49ffaaf kabajamuun baga isiniin ga'e baga nuun ga'e anaa dhufuu isiniin jechuu barbaada. Kabajni ayyaana dubartoota akka addunyaatti kabajamuu kan jalqabe sababa maaliitiif kan jedhu irraa kaa'uun barbaada. Kabajni ayyaana dubartootaa kabajamuu kan jalqabe keessattuu miidhaa dubartoota irra gahaa ture sadarkaa addunyaatti biyyoota addunyaa garagaraatti taa'amaa ture irraa ka'eetiin
akka addunyaatti miidhaa dubartoota irra ga'u hambisuudhaaf jedhamee gamtaa addunyaatiin guyyaan kun kabajamuu qaba jedhamee eegaragga irraa kaasee yeroo 114 sadarkaa addunyaatti miidhaa dubartootaa balaaleffachuudhaaf guyyaan dubartoota addunyaa kun kabajamuu eegalee itti fufee akka biyya keenyaattis yeroo 49ffaadhaaf kabajamaa jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana kan kabajaa jirru bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti qindoomina waajjira dhimma gurmaa'insa uummataa wajjin ta'uudhaan keessattuu fiigichaatiin kan kabajaa jirru jechuudha. Mootoon nuti guyyaa har'aa ittiin kabajaa jirru akkuma isin beektan ani miidhaa dubartootaan hin balaaleffadhaa jechuudhaan. Balaaleffannaan kun sababa maleetii miti jechuudha. Mootoon kunis sababa maleetii miti jechuudha. Kana booda humna godhanii Keessaawuu dubartoonni utubaa biyyaa ta'anii osoo jiran dubartoonni haadha doktoraa haadha ministeeraa haadha nama hundaa ta'anii osoo jiranii dubartoonni obboleettii teenya ta'anii osoo jiranii dubartoonni immoo ijoollee teenya ta'anii osoo jiranii miidhaan dubartoota irra gahaa jiru ammas taanaan sadarkaa addunyaattis ta'e akka biyya keenyaattis akka naannoo Oromiyaatti hafeen jiru jechuudha. Yakki gurguddaa fi miidhaan gurguddaan dubartoota irra bifa isaatii fi haala isaa jijjiiratee iddoo garagaraatti ammas dubartoota keenya irratti miidhaan guddaan gahaa kan jiru ta'uu isaa jechuudha. Dubartiin takka gaafa miidhamtu maatii hunda miidhama. Dubartiin takka gaafa miidhamtu ijoollee isii hunda miidhama. Garana zor akkasuma warri lama akkasuma jira akkanumatti. Hirmaannaa fi fayyadamummaan dubartoota mirkaneessuudhaafis mootummaan karaa adda addaatiin qajeelfamaa fi seeraa fi imaammatotaa fi tarsiimoo adda addaa baasee bocee gadi buusaa jiraatus ammas bartee boodatti hafarra kan ka'e hawaasni keenya ilaalcha walqixxummaa dubartootaaf qabaachuu dhabuurraa guutumaan guutuutti qulqullaa'ee argamuu dhabuu isaatiin kan ka'e hirmaannaa fi fayyadamummaan dubartootaa gama hundaan guutumaan guutuutti mirkanaa'eera jechuun hin danda'amu jechuudha. Haalonni mijatoon hedduu jiraatanis sadarkaa addunyaatti waliigalteewwan yookaan konvenshiiniiwwan adda addaa mallattaa'anis isa sana immoo fudhannee akka heera biyya keenyaattis tumannu ammas immoo sadarkaa Afrikaattii fi sadarkaa biyya keenyaatti illee heerri biyya keenyaa mirgaa fi walqixxummaa dubartootaa fi yakkii fi miidhaan dubartoota irraa akka hin geenye haala mijataan seeraanis qajeelfamaanis bahee jirus ammas taanaan miidhaan dubartoota irra gahu garuu hirdhachuu fi xiqqaachuu hin dandeenye jechuudha. Inumaayyuu bifa isaa jijjiiratee karaa garaagaraatiin miidhaan dubartoota irras daa'imman irras gahaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Keessattuu barmaatilee miidhaa geessaniin miidhaawwan adda addaa dubartoota keenya irra gahaa jira jechuudha. Sochiin hin jiru reebeet. Lammaffaan xumuree jira. Innis badhaasa addaa fudhatee jira. Kan taate ammas irra deebiidhaan bakka ayyaana maarcheetiitiin isin ga'e isin jechuu barbaada.